akkam jirtan kabajamoo fi jaallatamoo daawwattoota keenya. Har'a waan xiqqoo tokko garuu namoota baay'eetti ni ta'uu danda'a. Ulfaataa ta'uu danda'a wanti kun. Yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan waan nu quunnamu yeroo silkii hojjennu deddeebisanii keessiin akkanaa kun nu bira dhufa namoota fagoo irraa tiraanspoortii baasanii eega tiraanspoortii baasanii dhufan boodallee kafaltaa garaagaraatiif saaxilamantu jira. Waan kana salphumatti mana keenya teenyee namoota silkiilee keenya, dafira keenya, ijoollee keenya, tana ollaa keenya hunda sirreessuu hin dandeenye salphumatti waan kana. Osoo teeknishaanii yookaan bakka silkiin itti tolfamu hin deemin ture baasii garaagaraa yeroo gubuu tiraanspoortii baasuu kafaltaa garaagaraatiif osoo hin saaxilamin ture wanta kana hojjechuu dandeenya. Waliin nu hordofamee galmatti. Tokkoffaatti wanti kun maal jedhama? Tookbaak jedhama. Yeroo baay'ee eekamitti kan inni irra dhabu waliin ilaali. Tookbaak jedhama. Fakkeenyaaf asiin dhufnetti accessibility keessa jira. Accessibility ni banna. Gaafa seetingii bannee seetingii keessa jira accessibility kun. Accessibility akka juutu inna achi booda tookbaak akka jiru asirraa waan asiin irra dhufa wanti jira. Back button with Daddafee nuun tuqamu. set back home button showing Samsung keyboard home button keep Google folder gallery store double tap to activate double tap and hold to long press actions available use tap with 3 fingers to view Pattern yeroo itti banuu dadhabnu screen koodii screen lockii kana fa'aa banuu yeroo dadhabnu jira keezii kana. Waan kana salphumatti manuma keenya teenyee rakkina kana furuudhaaf egaa patternii bannee booda remove from home screen quba lamaan socho'a. app screen page 1 of 1 search out of pager double click yeroo lama wal jala double tap to activate yeroo lama taqqaggootan fakkeenyaaf ammarraa cufu deemna quba lameen ol siisee appilikeeshinoota fayyadaafadhe itti aansee immoo settings tuqee yeroo double tap to activate double tap and hold to Double long tap press naan actions jirti, available natti himaa jirti. use tap with 3 fingers to view double tap godinaan jiru jirti yeroo lama Search. godhu akkanatti naaba. settings navigate up back Yeroo kana keyboard hidden asitti illee sarchi godhuu dandeenya bakka settings sarchii kanatti. Search settings. Bakkuma reefu deemnee accessibility keessa deemnee accessibility accessibility Navigate up. akkana dhufaa Button. talk Talk back back. argama. talk Isa to'inaa back banaa jira isarra On. filmaatti select talk goone back booda yeroo lama switch click goone. off turn off Jala talk back dhufee tarni of godhuu Cancel barbaadan jajjaba button. kana gaafa. turn off Yeroo lama button click wal jala goone talk back off cufamee jira jechuudha. Ijoollee keenya akka duraan nu deebi'ee jira normaala nu deebi'ee akka barbaadne sochoosuu dandeenya jechuudha. Dhimmoota salphaa akkanaatiif jedhamee yeroo itti tiraanspoortii baasanii yeroo gubanii wantoota garaagaraa yeroo ta'an argina. Nu bira dhufaa turan jechuudha deddeebiidhaan. Saniifuu wantoota akkanaa afuroon isin jaa manuma keenyatti afuroon nuun isin jaa saniifuu akkaawuntii tiiktook keenyaa kana guddisa wantoota kana fakkaatanis akka isin bira ga'uuf amma akka isiniif hojjennuuf sheer waliif godhaa fooloo godhaa kooppi liinkii godhaa koomentii godhaa isin jaa nageetti.